keessummoota keenya gumii balal marsaa 44ffaa mata duree dhibdeewwan siyaasaa Itoophiyaa kaleessaa hanga har'aatti jedhu irratti hirmaachuuf argamtan baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Itoophiyaan biyya sirna mootummaa garaagaraa keessummeessaa fi dhaawataan ijaaramaa dhufteedha. Kana malees biyya birmadummaan ishee wareegama qaalii ilmaan ishee kaffalaniin kabajame biyya sabdaneetti uummata walooma beekuu fi kabaju waloonis biyya ijaaru duudhaa gabbataa nagaa waaressuuf tolu qabdudha. Ta'us duudhaa mandhalee kana sirneessuun hojiirra ooluun laafaa waan tureef dhibdeen siyaasaa akka dhalatuu fi babal'atu taasise. Madaalliin eenyummaa sabummaa fi tokkummaa biyyaalessaa karaa wal faallessuun hojiirra oolaa dhufuu isaatiin seeneffamoonni qeenxee dhugaa sabootaa fi biyyaa moggeessan olaantummaa argachaa wal dhabdeen siyaasaa fayyaalessummaa hin qabne dhalate. Aadaan siyaasaa biyya keenyaas mari'achuurra atakaaroo, yaada ijaarsarra diigumsa, waloomarra qeenxummaan finiinuun nagaa fi tasgabbiin ijibbaatame. Biyyi irraa fi jalli ishee uumaan badhaate waan ta'uu qabduu fi bakka ga'uu qabdu hankaaktee maraan martoo hiyyummaa keessa daaddifte. Har'as ija ogummaa fi madaala isaa eegeen yoo hin ilaalamin faayidaa fi fedhii biyyaalessaaf dursa yoo hin laatiin wantoonni dhibdee siyaasaa babal'isan danuudha. Babal'achuun miidiyaa dijitaalaa, to'annoo dhabuun odeeffannoo akkasumas sirni globalizationii qormaatawwan yeroo ammaa dhibdee siyaasaa turan babal'isan keessaa isaan muraasa. Qormaatawwan rogdaneessa kanneen hubachuun hayyoonni ilaa fi ilaameen biyya yoo hin utumne, lammileen sirnaa fi biyya isaaniif dursa yoo hin laanne, jaalalli biyyaa yoo hin dagaagne, dhibdeewwan turan walxaxaa taasisuun waliigaltee fi araara biyyaalessaa danquu malu. Waan ta'eef furmaanni dhibdee siyaasa Itoophiyaa aadaa siyaasaa ilaa fi ilaamee dagaagsuu fi waaressuudha. Innis seenaa fi seenessa qeenxee maksuun seenessa waloon biyya hundaaf taatu ijaaruu, hunda fakkaattu, hunda tajaajiltu, madaala eenyummaa sabummaa fi tokkummaa biyyaalessummaa karaa eegeen cimaa ijaaruudha. Kanaaf gumiin balal marsaan 44ffaa dhugaa kanarraa ka'uudhaan mata duree dhibdeewwan siyaasa Itoophiyaa kaleessaa hanga har'aatti jedhuun qorannoon deeggaruun maree hayyootaaf kan dhiyaate yoo ta'u, beekumsaa fi hubannoo qabdan galtee ijaarsa biyyaaf akka taasiftan. Garaagarummaan naareeshinii jiru biyya keenya wal dhibdee itti oofaa buleera. Viishees saayikilii keessa akka nu turru nu godheera jechuudha. Akkuma sila ka'ee seenessa qeenxee jira, seenessa waloo jira. Seenessi waloo isa sila doktar kaase. Isa kaleessaa irrattoo waliin galluu maal goona in hojjetama seenessi. Isa kana dubbiin moodeellee jechuudha. Seenessi ni hojjetama. Akka pireezidantiin Ameerikaa jedhe fiicharii kee piriidiikti gochuudhaan cinqabi ni hojjedhu fiicharii keedha. Hin hojjetama jechuudha. Naareeshiniin egaa seenessi qeenxee lama. Tokko seenessa qeenxee tokkeeti. Waggaa 100 ol Itoophiyaa irratti yaalee feel godhenni. Qeenxee tokkee sun jechuudha. Baazeetu qeenxee tokkeen sun akka Faransaay akka Jarman saksiid godhe maaltu nu dhibee rakkoo hin qabu ture. Haddan cinqabnu. Afaan tokkoon, seenaa tokkoon, aadaa tokkoon ituu ijaaranii fixanii saba 300 fa'ii nyaatee ijaare Faransaay. Hadda maaliif cinqabna maaliif mata duree kana kaafnatuu danda'anii parsantii 5 iyyuu in ijaarre ilaalcha sanaan. Hin dandeenye bakka. Baay'ee fagoodha walirraa jechuudha. Haalli dhugaa lafarra jiruuf yaaliin seenessichaa.
Faallaa kana ammoo kan dhufe seenessa qeenxee adda ba'iinsaati. Jibbaa sanarraa kan ka'e adda ba'iinsa inni immoo qeenxeedhannis Itoophiyumaan beeku maanni siinii jedhee ignoor godhee gateettii baase inni qeenxeen kunis jechuudha. Inni sunis nu kuffisee inni kunis kufaatiitti nu geessee hamma seenessa waloo hojjenna gooldamin kan jedhan sana jechuudha. Naareeshinii seenessa waloo hojjennaa gara jedhutti deemaa jirra ni danda'amaa waan jedhus Dr. Sanni sila kaasedha jechuudha. Kanarratti immoo aadaan siyaasaa keenya baay'ee boodattafaadha. Sooshaaliis garaagarummaa aadaa siyaasaa jira. Ani Itoophiyaa kana bakka lamatti baasee yoo ilaalee aadaa siyaasa kaabaa fi aadaa siyaasa kibbaa jedhee yoo ilaalee aadaa siyaasa kaabaa kana keessatti waan lafa jirudha wanti nu dubbannu faaktii waan ta'eef wal ajjeesanii abbaan ilmarraa lolaan humnaan aangoo harkaa fudhatamaa dhufe waggaa kumoota hedduudhaaf. Aadaan siyaasa kibbaa immoo uummata Oromoo bira yoo deemte, uummata Gediyoo bira yoo deemte, uummata Sidaamaa bira yoo deemte waan aadaa sirna gadaatiin wal fakkaatu wayii waan waggaa 8-8ttis ta'u waggaa adda addaatti aangoo harkaa fuudhu xiqqoo dimokiraatik beevarii kaalcharii kan qabu wayitu jira. Garaagarummaan aadaa siyaasaa kunis biyya tokko taate ijaaruudhaaf yeroo walitti dhufnu separeeshinii tokko wanti inni uume jira jechuudha. Inni kun aadaan siyaasaa keenya boodattafaa ta'uun namni wal ajjeesee aangoo harkaa fuudhuu bare, namni shiraa wal harkaa fuudhuu bare, waraqataan filannoodhaan korojoo keessa bu'ee wal harkaa fuudhee jedhamu itti bicatte jechuudha. Akkamitti wanti aangoo fakkaatu akkanatti wal harkaa fuudhamee itti jabaachuu danda'a. Kunis garuu kan keenyas gaafii keessa jira. Waggaa 8-8 aangoo dimokiraasii walii kennin haadha maaliif bosona keessa wal naanneessaa irraa eega aadaa hawaasa keenyaa ta'e. Wanti jedhus immoo hin dubbanna malee hin jiraata hararree waan jedhus ilaaluun keenya kan keenyas gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaan kun wal dhibdee kana babal'isaa deemee jira jechuudha. Itoophiyaan biyya guddoodha. Biyya uummata miiliyoona 135 seera tokko waliin jiraatu, karansii tokko waliin buru, militarii tokko waliin ijaarratu biyya guddaadha jechuudha. Guddummaa kana dimokiraatessinee yoo itti fayyadamne gaariidha. Inclusive National Dialogue rakkoo keenya hundaan fixaa miti. Piilaarii wantoota biyyoolessaa irratti mari'annee kallattii waloo kaawwannaadha National Dialogue irratti malee rakkoo Itoophiyaa parsantii 100 hin fixnaa miti siluma konseptiinsa. Wantoota biyyoolessaa piilaar ta'an irratti kallattii kaa'annaadha. Isa kanaafuu garaagarummaan sada booda jiramu hin jira inni immoo filannoodhaaf dhiifamaa jechuudha waan uummatatti dhiyaatee uummanni ittiin filatu ta'an kan garaagarummaan inni kana boodaaf piilaarii eewolii galle jechuudha. Kanaaf Inclusive National Dialogue Transitional Justice hojiirra oolchine marii immoo isaan ala dialogiin ala yookaan Inclusive National Dialogue Commissioniin ala mariidhuma hawaasaa yeroo hunda akka public diplomacy wayii formaatiin tokko jiraatee hawaanni yoo holubataa dhaqe hawaasa gidduu garaagarummaan bal'aan hin jiru. Uummatuma qotee jiraatu, uummatuma hunnee jiraatu waan akkanaa ti naareeshinii kana irratti yoo tokkummaa humnee garaagarummaa kana dhiphisaa gara dimokiraasummaatti deemuu hin dandeenya waan jedhu kaasuudhumaaf. Tole. Sababii kanaaf uummannis adda baasee beekuu kan inni qabu yoo maaltu ta'e furmaata ta'a kan jedhu uummanni keenya akka kaleessaa irra hin jiru har'aatti. Kanaaf gara fuulduraattis kun jabaatee uummati barsiifamuu akka qabu. Itti aansuudhaan namni dachee kanarra gaafa dhufne bara baraaf hin jiraannu. Yeroo murtoofte yeroo daangoofteef jiraanna. Yeroo jiraatu keessatti garuu namni waan gaarii godhee darbuudhaaf yoof qopheesse. Fakkeenyaaf hayyoota beektota jennu gama siyaasaan jiran biyya keessa kan hin jirre biyya bakkee jiranii biyya jiraatan sana keessatti biyyi isaan keessa jiraatan sun maal akka ta'e taateen beeku akkamitti immoo biyya akka taates hin beeku. Biyya keenya keessas wal dhibdeen jiruuf ture maal akka ta'e hin beeku. Sana qindeessanii waan gaarii ta'e uummata kanaaf gumaachuu osoo danda'anii garuu yeroo hundumaa daldala siyaasaa kan jennu sana qofa giddu galeessa godhatanii aangoo argachuuf qofa kisaaraa biyya keenya keessatti dhufaa jiru kanarratti bobba'uu caalaa osoo dhaabbatanii of ilaalanii ani ergaa kun dabarsuu barbaada. Sababiin isaa nama rakkoo keessa jirutu waa'ee rakkoo beeka. Namni rakkoo keessa hin jirre waa'ee rakkoo beekuu dhiisuu danda'a. Kanaaf biyya kooti jedhaniiti immoo biyya isaaniin ala ta'anii kan waa'ee biyya kanaa dubbatan. Biyya kooti erga jedhanii waan gaarii ta'uuf qabu irratti osoo ajandaa isaaniis godhatanii ajandaa badiisaa qofa
ajandaa mootummaan kana godhee kana balleesse qofa keessaa ba'ame ajandaa osoo akkas ta'e furmaataa dhufa jedhu irrattis osoo hojjetanii jechuun barbaada. Itti aansee akka biyyaatti marii biyyoolessaa biyyi kun eegalee kan jalqabaati. Marii kana itti fayyadamuun nuuf bu'aa guddaadha jechuudha. Carraa biraan qabnu waan ta'eef carraa kanas otoo ofirkaan baasin rakkoo keenya achitti immoo mari'annee akka furamu gochuu irratti osoo hunduu gahee isaa baate kan jedhu jechuu barbaadeeti. Galatooma. Biyyi tokko yoo fuulduratti tarkaanfatte dhaloonni wajjin tarkaanfata. Biyya keessatti immoo kan mul'atu saba qeentee osoo hin ta'in hundinuu biyya Itoophiyaa kana keessatti of laaluu barbaada. Sabni kamiyyuu kaabaa kibba bahaa dhiyaa of laaluu barbaada. Kanaaf amma nuti biyya kamiin barbaannu gidduutti dhufnee biyya kana ceesisuufis ta'ee sirna tokko fuulduratti tarkaanfachuuf biyya kam barbaannan jedhu sanarratti cichuu qaba. Walqixxummaa sabaa kabajame taanaan, walqixxummaan afaanii kabajame taanaan, kan aadaa fi amantiis akkasuma kabajame taanaan dhaloonni kamiyyuu biyya Itoophiyaa kana hin jibbadee nama nuni. Sirni kun hundeen lafa qabannaan. Rakkoon jiru garuu maali? Sabdaneessa fi afdaneessa kana dhiibuun sun jira. Mallattoon sun inni immoo har'aa miti dhalate. Yoomessa isaa haa laallu. Yoomessi kaleessa ka'e suni garee muraasa keessa hin baane. Garuu immoo walqixxummaa amanu keessas immoo jira. Uma wacaan mallee. Ani abaluu wajjin walqixxaa mitiidha. Sammuu isaa ofii kireessira jechuudha. Gadaantummaaf yookiin immoo sirna darbe saniif kireessee jira jechuudha. Inni darbe sunis immoo isa darbe sana asitti fideetoo madaa kalee san har'atti fidee har'a keenya immoo jeequu danda'uu danda'a. Yaalatis jira. Milkaa'us baatu kun immoo dhaabbatanii ilaaluu gaafata. Kanaan wal qabatee biyyi hunda keenyaaf taatu yoo ijaarree ta'e wantoota waa'ee biyyaa irratti araarama hin qabne yoo lafa kaa'annee rakkoo kana ifirra dheenamanan akka biyyaatti saba kana hundaaf kan ta'u araaramaan hin qabne maalirratti negosheetiin goonu inni sun lafa taa'uu qaba. Akka tasaa ta'e faayila marii biyyoolessaa dubbiseen ture. Mariin biyyoolessaa bu'uraalee wal dhabdee Itoophiyaa kanaaf jedhee kaa'e hunda lafa kaa'eera. Amma rakkoon jiru maa'inni mariin biyyoolessaa kun eenyuti jedhanii caafi dhaabbatanii ilaaluu jira. Anannaa galuu hunda keenyati. Dhukkuba siyaas diinagdee biyya kanaan ittiin furru teenye mari'achuu qofa. Kanaaf meeshaalee sanarratti gadi cimsinee hoon gaafanne ta'e dhukkuba seenaa hin kaasaa, madaa seenaa hin kaasaa, kan afaanii hin kaasaa, qaawwaa heerallee hin kaasaa. Garuu dhaloonni jiru kun including illiitis ofitti qabannee keenya waan kana lafa hin qabsiisnaa ka jedhu ofuma mee haa madaallu ka jedhu yaada kaasuun barbaada. Kanaaf inni Itoophiyaan har'aa bakka jirtu hin beekne akkuma kaleessatti allaalullee jira. Itoophiyaan kaleessa har'as jirti. Hankaleessa iyyuu gadi taatetti. Yoo kana jennu namootuma lammii Itoophiyaa qofatu kana fedha. Fedhiin kun eenyuti? National interest Itoophiyaa kanaaf faallaka deemu harki mul'anne invisible hands namoota akkanaa kanatti fayyadamanii social medias fayyadamanii hayyoota fiixee irra dhaabbatanis fayyadamanii nagaa fi tasgabbii biyya keenya kana akkasumas immoo waanni waloo yaanni waloo isaa ta'u misoomni waloon qajeeltoo waloon akka gidduutti hin dhumne hangodhan hin jiru. Egaa kun jira jennee yoo amanne ta'e immoo nuti akka hayyootaatti ga'ee hayyummaa keenya bahachaa jirra. Yeroo manni keenya gubatu wajjumaan qaqqaammachaa hin jirru laata? Maal gochaa jirra ka jedhu sun anaaf gaafii natti ta'a. Kanaaf amma ka ta'uudha qabu ani wanti tokko dead file ta'eera jedhee kan hin amanu sirni qeenteen hin deebi'ee jedhee namanu. Hoo dhufes namni tikashaan isa baatu jiran jedhan. Yookiin immoo sirna amma ka'ees immoo olaantummaa saba biraa irratti agarsiisa hin jiraate jedhee isin amanu. Amma ka jiru maanni kottaa bifa walqixa ta'ee waa'ee biyya keenyaa hin mari'anna hoo jenne isa kaleessa saniif yaadda'uu hin qabnu. Yaaddoos miti. Garuu akkamiin immoo
yaada qabnu kana gabaatti dhiyeeffannee gurgurannaan gaafidha. Gabaan nurraa bitu qaba. Gabaawwan jedhu sabaaf sablammiin nu naanna'ee jiru yookiin sirna kana keessa jiru biyya kana keessa jiru waan nurraa eega waan ta'eef. Isa san ammoo sirnaan tolfannee itti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu wal ormoomsuun gaariin ta'u. Sila haasa'amaa ture keessattuu sabni keenya kun gamna ormaayyuu Oromoo godha ture dur. Han ammaa immoo Oromoo ormoomsa. Kuni rakkoo hamaadha jedhee nama naan. Kanaaf jecha sooshaal miidiyaan yookiin miidiyaan hawaasaa amma dhufe kun dhugaadha, carraadhas, balaadhas. Garuu seerri hin jiraatu laata. Muuxannoon biyyoota garaagaraa maal jedha? Namni tokko lafaa ka'ee dantaa biyyoolessaa fi fedhii biyyoolessaa bifa diiguun akka barbaadeen sooshaal miidiyaatti fayyadamee maqaa balleessis haa ta'u, maqaa biyyaa, maqaa nama dhuunfaa oggaa akkasiin itti adeemamu seerri keenya hoo maal jedha? Of course seera hin qabna. Raawwisaa maali? Raawwii irratti odoo ciccinee waan kana hir'isuu hin dandeenyu laata? Kuni gaafii kooti. Inni lammaffammoo akka asaayimentiitti natti mul'atu dhaloota akkamitti hubachiisa jirra. Waanuma hojjetaa jirru kana, waanuma warraaqsaa jirru kana dhaloonni asii nu hordofaa jiru hubachaa jiru. Warraaqsa akkasii kana gochaa jirra. Xiqqoo na fulaata gaaffiin kan jedhu sanan qaba. Dhaloota irratti sirna miidiyaa hawaasaas ta'e wantoota amma biyyi kun barbaadu waan yeroon ammaa kana nu eeyyamsiisu kana yoo hittimne hubachiisne dhaloota sana ceesisuun isin danda'ama. Sirna waloo sana illee cimsuun waan nama rakkisu natti fakkaanne guddaa galatooma.